Jirra jirtuu maatiiwwan Hermeetek ani gammachiisidha. Chaanalee Hermeetek irraa har'a viidiyoo baay'ee barbaachisaaf barsiisaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Tolee, koodiiwwan iccitii bilbilaa namoonni bilbila fayyadaman hundumtuu beekuu fi fayyadamuu qaban sadii waliin ilaalla. Kanaaf waa'ee unconditional call forwarding yookaan ayyama keenya malee yeroo itti bilbilli keenya bilbila nama kan biroo irratti hidhamuu danda'u yeroo kaasnutti wantoota sadii ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaanis bilbilli keenya bilbila nama kan biroo irratti hidhamee jiraachuu isaa adda baasuu fi inni lammaffaan immoo bilbila nama kan biroo gara bilbila ofii barbaannetti akkamitti dhokka dandeenyuu fi sadaffaa irratti immoo bilbilli keenya bilbila nama kan biroo irratti daayivert ta'ee jira yoo ta'e yookaan forward ta'ee jira yoo ta'e akkamitti deactivate gochuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Kallattiimaan gara sanatti seenuudhaaf maal banna jechuudha. Aappii moobaayilii keessan irra kan jirtu aappii ishee kana yookaan diyaal aappii kana bantu jechuudha. Sana booda akkuma itti seentaniini cheekii gootu jechuudha. Bilbilli keessan bilbila nama kan biroo irratti hidhamee jiraachuu dhabuusaa. Kamiin cheekii goona jechuudha. Koodiiwwan jiran keessaa kan ittiin cheekii gochuu dandeenyu mallattoo urjii, mallattoo riqichaa, 2, 1, mallattoo riqichaa. Irra isinii deebi'a. Mallattoo urjii, mallattoo riqichaa, 2, 1, mallattoo riqichaa. Erga gootanii booda kool kan jettu kana tuqxu. Kunoo akkuma argaa jirtanii call forwarding voice not forward jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Bilbilli keenya bilbila nama tokko irratti iyyuu hidhamee hin jiru jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan waliin ilaallu akkamitti bilbila nama kan biroo bilbila ofii barbaaddanii irratti daayivertii gochuu dandeessu kan jedhu ilaalla jechuudha. Isas maal goona? Kallattiimaanii aappii moobaayilii keessan irra jirtu aappii ishee kana yookaan diyaal aappii kana hin saaqxu. Erga saaqxanii booda kallattiimaanii kiipaadii keessan irra galtu. Kiipaadii irra erga seentanii booda amma moobaayilii nama sanaarraa koodii *21* erga gashitanii yookaan mallattoo urjii si'a 2 tuqxanii 2 erga tuqxanii mallattoo urjii tuqxanii sana booda gara bilbila keessanitti daayiverti gochuu yookaan forward gochuu barbaaddu yoo ta'e bilbila keessan galchitu jechuudha. Erga bilbila keessan galchitanii booda mallattoo riqichaa kana gashitanii booda hin bilbiltu. Kunoo akkuma argaa jirtan call forwarding registration was successful jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Bilbilli nama sanaa kallattiimaanii gara bilbila keessanitti daayiverti ta'eera yookaan forward ta'eera jechuudha. Inni lammaffaani isa silaa dura kan ilaallee turre voice not forwarded kan jechaa ture sana amma cheekii goonaa jechuudha. Kanaaf mallattoo urjii, mallattoo riqichaa, 2, 1 mallattoo riqichaa erga tuqxanii booda hin bilbiltu. Akkuma argaa jirtan voice jedhee lakkoofsa kana argisiisaa jira jechuudha. Screen messaging keessan kunoo kan inni argisiisaa jiru. Bilbila kana irratti namni bilbilu gara sarara kanaatti daayiverti ta'eera jechuudha. Yookaan namni bilbila ani qabee jiru kana irratti bilbilu ana wajjin utuu hin taane gara sarara ani galchee kana wajjiniin kallattiimaanii wal argee waliin haasa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf akkamitti daayiverti goona kan jedhu kana yoo ta'e sadaffaa irratti immoo maal ilaalla jechuudha. Akkamittiin bilbilli keessan bilbila nama kan biroo irratti forward yoo ta'e akkamitti deactivate akkamitti akka gochuu dandeessan isa ilaallachuudhaan immoo isa gochuuf maal gochuu dandeessu? Mallattoo riqichaa si'a 2 barreessitu 2, 1 mallattoo riqichaa erga barreessitanii booda hin bilbiltu jechuudha. Kunoo akkuma ilaalaa jirtanii call forwarding erasure was successful jedha. Kana jechuun bilbilli keenya bilbila nama kan biroo irratti isa forward ta'ee ture sana
kompiliitilii maal ta'eera jechuudha, irraa haqameera jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan waliin ilaallu waa'ee neetwork reachability jechuudha. Akkuma beekamu addunyaa telekoom irraa keessatti yeroo kamiyyuu caalaa namoonni walitti hidhaminsa qabu jechuudha. Bilbila fudhachuun milkaa'ina daldalaa yookaan hojii keessaniif murteessaa ta'uu danda'a. Kanaaf yeroo bilbilli bilbiloota keessan bira gahuu hin dandeenye yookaan bakka neetworkiin hin jirre deemtan bilbila keessan nama ergaa keessan isiniif fuudhuu danda'u irratti forward gochuu dandeessu jechuudha. Fiichariin kun fiicharii baay'ee barbaachisaa fi beekuuf itti fayyadamuu qabnudha jechuudha. Maaliif yeroo itti bakka neetworkiin hin jirre qofa deemnu osoo hin taane magaalaa keessas haa ta'u karaa utuu deemnus haa ta'u yeroo itti baatiriin bilbila keenyaa nurratti cufatullee isa kanatti dhimma bahuu dandeenya jechuudha. Isa kanas activate gochuuf koodiin isin fayyadamuu qabdan mallattoo urjii 6 mallattoo urjii isa booda bilbila namoonni irratti isin argachuu danda'anii galchitu jechuudha. Bakka kanammoo erga bilbilicha gashitanii mallattoo riqichaa gootu kool kan jettu kanatti buutu. Akkuma iskiriina kanarraa argitanii gara lakkoofsa nuti barbaanne irratti milkaa'inaan galmaa'eera jechuudha. Yeroo bakka neetworkii keessa geessanitti immoo deactivate gochuuf koodiin isin fayyadamuu dandeessan mallattoo riqichaa 6 mallattoo riqichaa erga gootanii booda kool kan jettu kana injokaastu jechuudha. Akkuma argitan koodii kana fayyadamnee bilbila keenya gara normaalitti deebisuu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaaf inni xumuraa immoo yeroo itti bilbilli keenya sababoota adda addaatiin yookiin immoo hanqinootaaf dogoggoroota adda addaatiin biizii ta'utti namoonni bilbila keenya irratti bilbilanii akka nu hin dhabneef koodii armaan gadii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Koodichis maalidha? Mallattoo urjii 6 7 mallattoo urjii bakka kana immoo bilbila namoonni bilbila keessan bilbilanii irratti isin argachuu danda'anii galchitu jechuudha. Sana booda mallattoo riqichaa fayyadamtu kool kan jettu kanatti buutu isa booda. Tolee, iskiriinarraa akka argitan kana yeroo itti bilbilli keenya biizii ta'utti sarara amma nuti irratti forward goone irratti namni kamiyyuu nu argachuu danda'a jechuudha. Tolee, yeroo itti bilbilli keenya firii ta'utti immoo koodii isa dura activate goonee turre deactivate gochuu fi yookiin immoo gara normaalitti deebisuu fi koodii armaan gadii kana fayyadamuu dandeessu jechuudha. Innis mallattoo riqichaa 6 7 mallattoo riqichaa kana booda kool kan jettu kana tuqxu jechuudha. Akkuma argitan koodii kana fayyadamnee bilbila keenya gara normaalitti deebisuu dandeenya jechuudha. Hayyee viidiyoo kanarraa wantoota baay'ee akka barattaniif akka hubattan shakkii hin qabu. Tolee, namoonni chaanelii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kanatti dabalamuu hin dagatina. Torban viidiyoo kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.